Rabarraafaa baga nagaan nu eeddan ijoolleetiyya. Maqaan kiyya Birree Roobaa jechaan kun maquma dhalootaa kama abbaan kiyya na baase. Ammoo Haajii Birree Roobaa jechuun kun amantaa Islaamaa kanaaf makka Madiinaa dhaqee akkasitti hajjee Haajii Birree Roobaa jechaan san malee maqaan dhalootaa kiyya Birree Roobaa jechaan kanuma. Godina Gujii Bawaa aanaa Shaakkisoo kana keessa dhalanne. Ganni keenna 78 jira Haile Sillaasee keessa dhalanne. Haga fuunee ardaan itti fuudhee Fintootaa jedhanii Fincaawarraa gadi lafa Fintootaa jedhan santi fuudhee haadha manaallee haduraa. Dhalooti keenna horsiisee bulaarraa dhalannee warruma duri yabbii tissee loonti darree akkasiin guddate. Haguma dhaladhee guddadheeyyuu ammoo garuu uumati Oromoon teennata ardaa kiyyaa na jaalatti durra baay'ee naa kennanii ammoo durri an fuudhe durra 3 fuudhe sadiin san ilmaan gara 30 wayii laa irraa dhale. Amma yoo yaadadhe dhiirti gara 14 taati durattuu diqqoorra jira. Durri gara 16 taati waan deebi'ee bulti isin 30 lafaan hin qabdi. Sababi nu biyyaa baase akkasuma lalxanyaan Oromoo duudii dhiibbaa irratti dhiyeessaa ture. Keessaa Oromoo Gujii tana waan an beeku warra qonnaa sisoo jammaree hojjachiisa. Abbaan fichaa namticha abbaa rittii kana qota. Jaartiin isaa immoo giittiniitii sanii mana si hojjatti. Rakkoon duraa kanarra akka garaan nu hammaate akka Oromoo Gujiitti wal kora jettee yaante sooyyama surroo tuulaa surrootti nama 365 gisee takka matariyyeessa irra bultee guddee. Namni sun 365 ta'uu malee nama addeetti akka matoomaal ijjeetti gara nama 400 kanumarraa garaa hammaanne ulee duudduuni biyyaa baane. Namni waliin baane garaa hammeenna kana Gujiin akka garaa hammaa Oromoon Gujii garaa hammaatetti duddarraa bayee daawwaarraa bayee oddoorraa bayee gooroorraa bayee nama lakkoofsi isaa gara 10,000 dhaqqabutti akkanaan baye. Namni kun immoo haga Keenyaaf Itoophiyaa keessallee asiin dargii dheennaa ulee duudduu yaana asiin immoo kukkuyyuu tanallee akkasiin dheennaa aladheeta bisaanti deebi'a haga bulii 30 atoo lafa Sumaaleen geyin bulii 30 laa bulle. Hudhakkaa tanatti immoo namni ka bisaaniin dhumate ka nyaachaan dhumate ka beelaan dhumate baay'ee jira. Achirraa amma gaafa seensa bosana Sumaalee seensa qophoon guyyaa seenaa jiru kana nama muraasa nurraa kuttee waraanni kukkuyyuu kun Keenyaa kun nurraa qabee namni sun lakkoofsi isaanii gara 800 hin dhaqqabaa. Harki guddaan immoo darree Sumaalee seenne. Nama qaddesan makiinaa tokkocha dhootte akkan qaabadhutti namni gara 16 buqamee akkasitti dhumatilleen gara 16 hin geeyaa jedhanii. Achirraa nageellee deebiche hidhaa karaa bittinneessitee ka jiru kaallee akkanaan hiite. Nuti immoo Sumaalee seenne leenjii ji'a 5 fudhanne warri jammarii bayee numa ta'a biyya dhaqqanna jenne ji'a 5 callaa sana xallee baane. Warruma Sumaalee ta'u warra jabaaddii duraa gaafa dhumbuuri ta'u warruma kanatti nu leenjise. Xayyaaraa kana nami amma waraanni keenna kun waraanni kiyya kun aandanyaa sooressa saankii jedhama. Waraanni kiyya kun akkanaa waraana duraati jecha ammoo waraanni keenna kun walumaa galatti
kuma tokkoof maallimiinti jennaa warra karaa marra'u jira kanaan wolti nama kuma tokkoof 700 akkanaan baane yoo keenyaa seen nuu boqannee amma ciinnu warrummaan gaafa kaan nama keenna qabe kun amman dhaggaa raajii ilaala gara sa'aatii 7 nutti dhufe yoo kana animmaa haga mata'aatiin baye marii wayitiif akkana taa'ee jira gara an baye kulleen garummaa xiyyoorri dhufe kana ta'a muka dheeraa akka waan jala ba'utti akkanatti dhufe amma faana teenne taalleen dhaggaa nulli raajii hin dhaggaa asit dhufe asumatti itti deebinye hin qanne yookaan amma waan adda addaa baay'ee qanna baasuqaalleen qanna qawwee gugurdaa akka jiittiriifalleen qanna akka laashin qanna giriinoofilleen hin jira akkanaan itti deebinye asittu dhaamee yoo akkaan nu gubbaa ga'u gudduun diimattee aarii cinaa lamaan hin bayee akka dhaame dhagginu akkanumatti adoo itti dhoonnu in darree in bu'e immoo in bu'ee barii sana immoo nu isatti hin gorree lafa ga'uu isaa in beenna lafa ennaa kana namootiin jabaaddii sana amma tooraa keenna kana ta'an akka garriifa ka lafa tana qubatu ka akka dogoodii kara muralleefa in jiranii yoosuma bu'ee jedhanii tuntaan deebi'an keenyaan malee lafa eegatti alatti gubatti jenne waraana kan karaa baanye akkanaan barii taan kaane kanutti marulleen taane nurraa hafe atoo keenya keessattuu nu adini yuura bu'e kaarraa jammare atoo nu adini keessa taakkine tuphee abbaane raayyaa isaanii kanattuu jabaaddii teenne tana warri kun immoo oduu akkanaan nu deebisan oduu qal'oo fuune waraanni keenyaree waraana hidhatee amma lolaaf deemu qofaa garuu nami sila as keessa bayya harka kennate hin jiru gara keessa namaa sila waa qabbeeka malee namni hin beeku ammoo keenya kana addii qanna namni kun namuma hidhatee bayee qophaa'e kana qofaa achi keessa mixiri nu deebi'a malee keenya kana argachaa hin se'u lola qorkee gallee amma eegii gallee reebuu waraanni dargii sun reebuu teessan bayee garriin mooyaletti aatee reebuu san baye jechaa dhaga'ee waraana kutadhee baye yoo babu amma warri kun darree achii ka'adhee deebin deebutan karaatti eegee makiinaa sadi gubee gunne waliin qorkee irratti makiinaa sadi gunne walaloo gabaabaa yennaa baanyee qorkee karaa gurraacha birreetti darruu dhowwe dargii mataa isaanii goobana galuu dhowwe bifa gurraacha kormi hummoo lubbuu jala diimata gaafa gaxxamii baay'aa moottan caccasee korma roobaa birree luka middaa dhiibata mala baammaanti dhaqa maanguddoo durii male makiinaa eentu jeessa birree roobaa male eentu shifeerii jeessa dambii jaarraa male walaloo akkana fakkaatu fa babaache lola baay'ee gundii formishiina kana dhagi'annee karaa shani bayee waraanni dargi'i karaa shani ba'uuf qophii jira ardha yennaa dadhanne harka kennanna jettee baatee jabaadhaa jedhanii qophoonnee dhageennee amma karaa adoo eenyu walta buunee qara wode fiiti jetti achirraa amma karaa waraana kiyya lama seene jennaan wode haalaa jette jennaan laadheetti harkaan hin qaddanu jedhee boota kaaniyyuu ani utaale nama laman na gula utaale hin seenne waraanuma kaanuun seenne bakkee tanatti bannee darbaa jette bombiin tokko nafuma kiyyatti gallakkifante nu sadiin kaan tokko asuman nasseen irraa baate nu lamaan kun dhaannee amma rukutanneet reeffa warraa 8 waliin ciise bakkee tanatti akkana asin deebine immoo waraanni kiyya baase akkasumaan dudda galee lola baay'ee gundii ka jedhamu kana waraanni dargi'i nama 700 duulee dhufee adii kana wal nu qabatee nama 700 ati walumaa galatti nama 60 galee
nami 640 bakkatti hafee akkanatti baanye. Kennaa nutti baasee kennan fuudhani. Ka du'elleen fuudhani. Ka dhaamelleen fuudhani. Ka warraaree akkasumatti warri dudda galee baqatee dudda galee warri hin hanne amma bergeedii warra kana gaaf kana duulchise waldi maayili dubbaalee jedhama Sidaamoo keessa. Nami kun kaasii bulee horaa tanarraa duulchisee hafe isa kana ammoo Mangittuu Alemaarame waraana shittaa hamaat xoofee waraana kenna fixe jedhee ijjeechaa dhage'ate waraana diqqaasaa kutatee ba'ee tooraa Sidaamoo san keessa tooraa ta'ee ka amma buura hawaasaa dhaabaniif kana Ameerikaa irratti du'ee galee buura achi dhaabaniif kana amma maal ta'ee isa kan ammoo asii Hamarii Maqatishootti wal dhaggine abbaa waraana lola baay'ee gundiisun kunoo Birree Roobaa kana jennaan sa'aatii tokko akkana qabate sa'aatii tokko ani Birree Majaan maadeeffata diilalluu gaafasi akka waan qofi adee alle dhiirumaan adee akkasin maadeeffate haka sa'aatii tokkooti akkasin maadeeffate. Meeshaan warraa gaafsan diqqaa akkasi cufaa moti dimottoriifa beeljigiifa inni feedhani kana fa'a qabuma kana qabeen guddaan isiituu kanuma ta'a. Amma waan namaa da'ee gaaf kana harkaan hin qaddanu laadheettee jedhee ankaanaan bariisoo odaa jedhanii oddanyuma kiyya nama beekamaa jaalbirri akkanaa moti jedhee guyyaan abbaa filata jedhee irraa hin darree inni lima qabatee na gula darree amma dhaannee jennaan akkanaa moti jennaan fiidda ciisilan jedhee mana ajiifatee achirratti immoo canaa komollee jedhanii nama goota beekamaa namni kun Birree Roobaa falli laadhumatte jedhanii jennaan inni akkasuma qabatee dhaabatatti ittiin seenee ani immoo kan inni du'a dhagee kuun hafee waan oda waaqaa inni immoo amma achumatti baraarame achumatti nasseen ba'ee warra kaali waan fixanii inni illee hin du'e. Rasaasa akki dhaggannuun achiyyuu kodhifannee duddakkiyannee ba'aa guddoon baanaa gaala faqannaa kan gaala feene akkanaan warri ka lolaa deemuu fi ka baqassiis adeemulleen karaan kun asiin garri iwwalta hiine loltuu teennaaf tagarrii wal qabatte haga keenya dhaqqaddutti akkanaan qubatee tee'aa akkasumaan immoo keenya keessallee gaaluma fa'aan kaan duddabbaata kaan geejjibaan kanumaan wal dhaqqasiinna. Inni gaafsan inni bulee horaa tana taa'ee duulchise asitti hafe waraanni isaa kun nami 700 kan inni duulchise nama 60tti itti galee hin galle nami 640 bakkatti hafe kanarratti Mangistuu Alemaarame ijjeechaa dhage'ate nama keenya shittaa hamaat xoofee fixee Waldemaayil jedhee ijjeessuuf qophaa'e dhage'ate waraana diqqaa isaa kutatee ba'ee tooraa ta'ee inni lachiin karaa saniin maree Maqatishootti waltamarree jennaan abbaa waraana sanii Birree Roobaa kana jennaan haga sa'aatii tokko akkasitti maadeeffatee ani Birree Majaan jedha waan alleen qofin aanee dhiirumaan adee akkanatti diilalluu gaafasi akkasitti maadeeffatee nama amma kun bu'uura hawaasaa dhaabaniif kana namni sun. Waa'een surroo nama kana nama nagayaa fakkaate meekora qannaa baa matootiin jaarrotiin biyya bulchaan Gujii Oromoo Gujii kun yookaan jaarsi beekaan baa uumati baa jedhee biyyi dhugaa se'a nami hanne akkasumaan ba'ee yoo ba'uu inni amma kora fakkaate waraana fidee jira marsee matariyyeessaan marsee akkanatti nama kaan kasi adee qabee eegas immoo waan godhe amma hin maarantanii kadhaamee amma achi keessan riphee sila amma xiqqoon assee qabu ka silaa jireennaa jirullee amma Mangittiin isin maaraa harka baasaa nami jirtanuu amma yoon achi keessa ka jirtan harka baasaa Mangistiin birasaa isin godhaa isin baasaa jedhee ka harka baase kaal akkasit deebee xarage akkasit fixee hammeenni yoona nu kaasee kanumaa tanaa mannaa duunee darri nu wayya innee akkanatti baane. Lakkoofsi haqaa nami 365 kun nama bakka santi dhume.
namootii garii immoo warra matoota arda'a akka dulaa goofaree fa'a akka elishuu bariisoo fa'a akka roobaa mandharaa fa'a namootii gara dhibbii fixanii jira. Kanaan walti gara dhibba afuriin ta'a akka warri kun irra dhume. Warri kun nu waan taanu amma keenyaan lafa eegataa xiyyoora kanaan nu marsaa yoo kana achi ala dheenna al'oot achi dheenna lamaa sadii bullee kadheebuu amma nuufit galaanat deebina akkanumatti hagi ji'a sokko bilii 30 karaa bulleen sababa kana galaanin dhufa galaana kaan seenna yoo seennu kun galaanat darraani kaan nyaachan nyaata nami dhumelle kun akkana muraasa akkanaan dhume akkuma san kabeelaan karaatti saaqilame hafeetuma achumaan du'elleen kanuma macarrashaa yoona nama gaafa seensaa kana waraanni keenyaa kun qabee nami lakkoofsi isaanii gara 800 maru nama 16 wal gubbaatti awwaalanii wal gubbaa buqama kanaan nami gara 16 hin du'ee isin waan qortuuf hin qaddu beekaa goote akka midhaanii walirra galchite nami buqama kanaan du'elleen nama gara 16 hin ge'a. Kun kadarre yoona akkasiin bakka addee qoodde hidhaa kaan akkasiin hiite isaan akkasitti eegee aanan. Barannee bura dura baye. Eegasillee warri baay'een immoo ji'uma ji'aan akkasitti baye. Oddoo fi gooroo duddaa fi daawwa akkana baye. Gaadisa keessa oolee meetii nagayaan nalee fayyisaa oolee danfee meetii nagaya dhaggee nagayaa aatee hafee fayyisaa loowwan illee eenyu sibbitaati waaqi fayyaa sii kennu fuula daamaatiyyaa dansaa daamaatiyyaa jaalli kee ana gayaa ana jaalattaa mi'aa aannan bulloonta ana heeruntaa hintaa bullukkoo jala bulta injirreen tee hagame simbira naa caqasi marroo haamani buuyyo marroon teessani kuunnoo. Ana pudisa te
Gootee wal fakkaatu goreeraa jabbiinoote goreemaa ana goote sii dhufa jennaan didde gurrinuu anan diddu sii dhuftu biyyeen didde ulfaataa eegee qabe siinu dhimma dhabe fuula daamaatiyya dansaa daamaatiyya fuula hin toltu arre ulfa durra amma